Kabajamtoota ilmaan Oromoo alaaf keessa teettanii ardaa marii dubbii furtuu waraana bilisummaa Oromoodhaa baabura qabsoo kaleessa eessatti dhaabbate gufuun isaa maali? Kana malees konkolaachisaan baabura qabsoo ammaa hoo eenyu? Jaalli teenya maal jette? Jawween geejjibe ammoo hudhaa bilisiginnaa keessa seene ammoo ammatti marroo dirribsaatii fi jaalleewwan qabsoodhaa geejjibaa jiranii annisaan ana si isiidha jette. Baaburri qabsoo duraanii garaagarummaan jiru manguddoota umriin isaanii deemuu ture. Baaburri yeroo ammayyaadhaa ammoo ijoollee onneen isaanii xiiqii qabachuu dandeessuuf adeemsifamaa jira. Garaagarummaan jirtu lamaan kanatti fakkaata. Nam tokkotti jechuudha. Naaza fiyyaatti. Kanaaf uummanni keenya ammoo dammaqina amma harkatee jira. Eenyu akka isaaf hojjetuu fi eenyu akka isaaf hin hojjenne illee adda baree jira. Kanaaf abaaboon tuunta hiltan warra baaburri qabsoorra harca'e warra umriin isaaniitiif deeme warra jireenya hifatee qabsoo dadhabee irraa galfamna jechuun waan har'aa argannu kana boru yoo bilisoomne jenne waan guddaa arganna jennee yaaduu qabna akka ilmaan Oromootitti. Ammas ilmaan Oromoon aadaa isaatitti waan xiqqishuu yoo argate gammada. Gammachuun nun barbaachisu. Sa'aatii waan xiqqoo hojjennee gammachuu irra waan guddaa hojjennee gammaduu nu barbaachisa. Uummata Oromooti. Yoomiyyuu taanaan baaburri qabsoo kan konkolaachifamuu fi kan hoogganamuun uummata Oromootiin hoogganamu. Kana jechuun nama dhuunfaatiin baaburri yoo kan hoogganamu ta'ee namni dhuunfaa sun fedhii dantaa ofiitiif jijjiiramuu ni danda'a. Garuu yoomiyyuu taanaan qabsoon uummata Oromoo fi Oromiyaa duubatti waan hin deebineef qabsoon baaburri ammayyaa kan hoogganamuu ni danda'u uummata Oromooti. Kanaaf jenne jennee dhaabbannee tokkummaadhaan falmuudhaaf baabura qabsoo Oromoo kan osoo keessaa hin bu'in, osoo fuuldura hin dhaabatin, osoo taakkoo ittiin ta'in, waan taakkoo itti ta'u jalaa fuunee waliin imaluudha. Waliin imaluudhaaf ammoo tuyyuu baaburri kophaa isaa deemuu hin danda'u. Uummata baatee deema. Uummanni ammoo tuyyuu gaafa ta'uufi qaba. Gaafa guutee gaafa kanaan socho'uudhaaf waan qabuun humnaan, ka humna qabu humnaan, ka beekumsa qabu beekumsaan, ka diinagdee qabu diinagdeedhaan tumsee waraana kana baaburicha kana galmaan ga'uun karaa salphaa ta'e. Akkuma jaalmaarroon jedhee sirnaaf maraatu malee namaaf hin maraatinii jedhe. Kanaaf namaaf maraachuu odoo hin taane sirna kanaaf maraachuudha. Sirna kanaaf maraachuun ammoo tuyyuu marqibannee waan qabnu waraana bilisummaa uummata Oromoo bira dhaabbachuudha. Saawaa saba kanaaf waan gaarii hojjetaa lakkii qabsoo kana fuulduratti achi oofuu danda'a. Takka ammoo biyya tana walabaan ijaaruu danda'a jee uummanni Oromoo bal'aan addatuututu qabsoo kanatti gufuu ta'ee qabsoo kana akka isiin hin tarkaanfanne goosisuu ture. Laala ilma numa kan Oromoo kana nama jechuun osoo dhiiga qulqulluu hin ta'in afaan Oromooti kan gartee qabsoo Oromoo kana gufuutti ta'ee akka isiin galman keenya taasisuu ture afaan Oromooti. Afaan Oromoo hoggaa jennu nuti keessattuu ilma barcumaa ilma mixiidhaa guddifachaan nu keessa jira. Kan aadaa teenya lakkaawwatu, kan aadaa teenya beeku, kan nu lakkaawwatu, kan ani Oromoo jee afaan Oromootiin dubbatu. Baabura jechuun qabsoodha. Qabsoo isa sirrii ta'e sun baabura jedhama. Ani akka mataa kootitti jaarmarroon baabura hin jedhu. Isa sirrii kan ta'e qabsoodha. Qabsoo sirrii irra ta'e immoo baabura kana eenyu galmaan ga'a kan jedhu, eenyu bira deema, shufeeriin eenyu kan jedhu jaarmarroo yookiin waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo kun immoo
galmaan akka ga'u yookiin bootaadhaan akka ga'u baabura kana boota saniin akka ga'u kan gochuu qabu Oromoodha jechuudha. Oromoon yoo walii gale baaburri sun akka bakkee san hin geenye isa sirrii sun bakkee san akka hin geenye kan gochaa jiru warroota garaa qabsaa'ee fi yookiin warroota maallaqaan qabsaa'e san akka baabura san galma hin geenye kan gochaa jiru jechuudha. Kanaaf baabura kana galmaan ga'u qabsoo teenya fuuldura soofuudhaaf waraana bilisummaa Oromoo bira diinagdee qabanii maallaqa qabanii yookiin immoo yaada qabanii beekumsa qabanii baaburri kun akka galma ga'u karaa yoo bananiif akkasittiin baaburri sun milkaa'uu danda'a. Kabajamtoota hordoftoota keenya alaaf keessa teettaniitiin caayaa gaaddisa marii dhaloota garee bilisummaa Oromoo kan hordofaa jirtan kun ardaa marii waraana bilisummaa Oromooti. Ardaan marii waraana bilisummaa Oromoo sagantaan keenya miiltoo har'aa maal qabateetiin dhufe maaliin deema kan jettaniitiin gaafatanarra baabura qabsooti. Baabura qabsoo jechuun maal jechuudha? Akkasumas waa'ee baabura qabsoo kana keessa akkuma beekamu baabura qabsoo kaleessaatii fi gufuun baabura qabsoo kaleessaa maali? Irraa galta amma ijoolleen ammaa tun ammoo onnee qabdu xiiqii qabdu biyya ifii tana bilisoomsitti dhaabbaatti ta'uu barbaaddu nuti lubbuun ifii teenya achitti dirree sanitti argamnee waan hojjedhautti hin jirreef diinagdee dandeenyu waan dandeenyuun osoo waan hojjennurraa waan baatii harkannurraa walakkaa yoonii fi waraana keenyaaf qoonnee bira dhaabbanne baay'ee nama gammachiisa wanni isa qocca'u hin jirtu. Riqicha ta'uufii qaban, karaa banuufii qaban, baaburri qabsoo yeroo san keessatti galma gajeeyyaadhaan. Gabaabumatuudhaan si nuti qabnu uummata Oromooti afaan hangafammattu. Uummata Oromootiif hin dhaamsadhaama. Uummanni Oromoo kan gabroome, sabni gabroome tokko mataa isaatiin gabbee waan hundaa falmata jechuudha. Falmi itti jiru kana keessatti qeeroo fi akkuma ammaa ta'e kanatti yeroo ammaa teknooloojiin guddattee jirti. Teknooloojii guddattee kanarratti uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti eenyutu baaqaa fi eenyutu uummata isaatiif yaada. Jee gaafa adda baafate waan fedhee hojjechuu danda'a. Kana firri qabsoo kana jaalmarro. Baabura kana qabuutti jiru jaalmarroodha jechuudha. Waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo ammoo waraana bilisummaa Oromootu nu chaarjii waraana bilisummaa Oromooti guutuun nu manni Oromoo jechuun wanti nu godhuu qabnu shufeera kana wanta hundayyuu guutuufii qabna wanta isa barbaachisu jechuudha. Makiinaan tokko fakkeenyaaf zayitii barbaadaa akkasuma petroola barbaadaa wanta kana guuttachuudhaaf ammoo birrii barbaachisa. Kanaaf nu buusiidhaan waan buufne jechuudha waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabachuu. Qabsoo bilisummaa Oromoo waggaa 50 ilmaan Oromoo hedduun itti dhabaman keessatti akka milkooyne warra goisaa turan baaburri qabsoo kaleessaa isa sanaa jechuudha. Hayyee eega kana ta'e baaburri qabsoo ammayyaa kan geejjibaa jiru ammoo beeyta. Shufeera isaa beeyta. Abbaan qabsoo isaa riqichi ummata ni beeyta. Kanaaf boba'aan isaa akka hin dhaabbanne boba'aan isaa maaliif aannisni isaan deemu jechuudha. Akka hin dhaabbanne aannisni baaburri sun ittiin geejjibu akka hin dhaabbanneef wanni godhamu maali? Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya ni qopheessaan Soofumar Gadaati maarree ardaan marii waraana bilisummaa Oromoo kunoo ammas sagantaan keenya fufee jira. Baabura qabsoo kaleessaatii fi gufuu akkasumas imala dhaabbii isaatii fi konkolaachisaa ammayyaa kan ammaatii fi aannisni baabura qabsoo bilisummaa Oromoo kan ammaa maali? Eenyu kan jedhu dhagaa zuumii gubbatti gaa warroonni jechuudha. Saba isaatiif qabsaa'e malee saba miidhaatiin itti kan ala ba'ee jiru uummanni Oromoo olaa fi ololtuu deemtu jala deemee qabsoo uummata Oromoo burjaa jechuus hin qabu. Diina irratti hirkatanii qabsoo uummata Oromoodhaa gartee wanti godhuun qabanii uummanni Oromoo dammaqinaan waan kanarra yoo jabaate waan mootummaan abbaa irree biyya keessa deemee uummata Oromoo burjaa jechuus sanarraa uummanni Oromoo irratti dammaquu qaba, irratti beekumsa fudhachuu qaba. Waraanni keenya waan kana hojjetu kan shira kana hojjetaa jiru waraana gartee bilisiqinnaa fi jeetti amanuu qaba uummanni Oromoodhaaf. Gaafa uummanni Oromoo waan kanatti amane baaburri qabsoo keenyaa galma ga'a uummata Oromoo. Baaburri kun ammoo of eeggannaa keessatti imaltoota kaleessa jechuun warra akka kotorbaandii karaa Awaashitti yookiin karaa Jibuutitti carqii kotorbaandii guuttatee bokokee deemu saniin akka baachuu hin qabne akka
warri bookoo keessuun warra leencoo lataa fa'aa jechuun akkas akka hin taane harcaatuu fi dagsiiftuun akka dhufne akka jaarmiyaaleettis haa ta'u akka uummata Oromootti haa ta'uti annisaa kana geejjibuun qixa sirriidhaan lakkuma diinagdeen saffisaan baay'atu lakkuma hirmaannaan qabsoo baay'atuun jechuudha humni keenya oomishamaa deema kanarraa dubbadhu. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya ni qopheessaan Soofumar Gadaati maarree ardaan marii waraana bilisummaa Oromoo kunoo ammas sagantaan keenya fufee jira baabura qabsoo kaleessaatii fi gufuu akkasumas imala dhaabbii isaatii fi konkolaachisaa ammayyaa kan ammaatii fi annisni baabura qabsoo bilisummaa Oromoo kan ammaa maali? Anniisaa baabura amma jiruu kana ta'uu qabu uummata Oromoo bal'aa akkuma isaan jedhan qurxummii galaan illee qurxummii illee numa kanaafuu akkasi jabaatanii ofii beekanii soba mahadha bitam mahadha bilchiginnaan namaa kennitu kan caalu eenyu kan caalu bilisummaa yoo bilisummaa qabaanne waan manaa olii qabaachuu dandeenya namni hunduu mataa isaatiitti Oromiyaa jiituu bareedduu badhaatu biyya keenya yoo godhanne isii irratti abbaa yoo ta'an akka wabbootitti fakkeenya taanee wabboo bira dhaabbachuu qabnaa waan qabnu dinagdee qabnu keessattuu jaalmarroon jechuun akka waan umrii ofii uummata Oromootti kennu huwwan illee ima jedhan ka lubbuu ofii kennan illee hin jedhaniif akka Jawaar Faallee nuyi jedhameen hidhaa midhaan osoo hin nyaatiin guyyaa meeqa ta'antu jira kanaafuu qabsoo daandii baaburaa kan akka hin dhaabanne hidhannee kutannoodhaan garaadhaan afaan ni miti garaadhaan kutannoodhaan itti deemuu qabnan jedha. Bu'uura ta'uudhaaf yookiin ammoo konkolaataan kun yookiin baaburri kun akka daandii irratti hin gufanne yookiin beenzila fixee hin dhaabbanne beenzila kana kan guutuu qabu isuma mataa Oromooti. Ummatuma Oromooti. Kanaaf ummanni Oromoo yoomiyyuu dammaqee qixa sirrii ta'e isa dhugaa ta'e waraana bilisummaa ummata Oromoo cinaa dhaabbachuudha. Faatiin qarshii jedhanii nama kanuma suubamutu jira beekani lubbuu ofii kennullee hin jirammoo Oromummaa tanaa lubbuu. Anama fakkeenyaaf rabbi qubana qaba hin qubanan qabdanii lubbuu kiyya bakka itti kenneetu jira jechuudha. Oromummaa tanaa fi muslimummaa tanaa alhamdulillah rabbil alamin asin nagaa immoo rabbiin galatan yaa ga'u. Qeerroon teenya qarreen teenya sobamuu hin qabnu bakka. Waan xixiqqooti jennee sobamuu hin qabnu bira dhaabachuu qabnaa. Qabsoo tana itti fufsiisuu qabnaa gufaatuu tana hambisuu qabnaa. Riqicha daandii deemu kana itti jabeeffannaa waan qabnu hin gumaachinaa bira dhaabbannaa. Kanaafuyyuu duubatti hin deebi'inaa. Gufaatiin ammallee akkuma amma jedhe kanatti gufaatiin qarshii jedhanii nama kanuma suubamutu jira beekani lubbuu ofii kennullee hin jirammoo Oromummaa tanaa lubbuu. Anama fakkeenyaaf rabbi qubana qaba hin qubanan qabdanii lubbuu kiyya bakka itti kenneetu jira jechuudha. Oromummaa tanaa fi muslimummaa tanaa alhamdulillah rabbil alamin asin nagaa immoo rabbiin galatan yaa ga'u. Qeerroon teenya qarreen teenya sobamuu hin qabnu bakka. Waan xixiqqooti jennee sobamuu hin qabnu bira dhaabachuu qabnaa. Qabsoo tana itti fufsiisuu qabnaa gufaatuu tana hambisuu qabnaa. Riqicha daandii deemu kana itti jabeeffannaa waan qabnu hin gumaachinaa bira dhaabbannaa. Kanaafuyyuu duubatti hin deebi'inaa. Sadaffaa irratti konkolaachisaa baabura qabsoo ammayyaa. Baaburri qabsoo ammayyaa kan amma geejjibaa jiru jechuudha. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoodha. Maaliin akkamitti dandeetti kan jedhuu fi kana malees riqichi imala qabsoo isaa eenyu? Baaburri kun riqichi inni irraan imalu jechuudha. Eenyu kan jedhuu fi annisaa fi sochiin imala isaa hoo maal fa'a? Hubannoo kannu namoota hundaaf jechuudha. Namuu kaameeraa ta'uudha qabna, eeguu qabna, daandii sana eeguu qabna. Gaardii taa'ee dhaabbannee bakka hundatti taftishni jiraachuu qaban nuti kun hundi amma wal taftisha ol godhuudha qabna. Hundi keenya amma yeroo hunda mataa keenyallee ammaan ittiin jira. Maaliin godhu jira? Maaltu irraa eegama? Jennee yeroo hunda is to'atu ta duraati mataa keenyaa namu
سنبودا وان دندين ترى ولد وان برونسا ولد رأك النواهد ولد رأك مثلا قدتو أبا دان دين تنيتون إيجام سودا كبجا كيجات ejjinni deebuu fi osoo hin gahin karaa irratti hambisanillee isaanuma jedha akka kootiitti. Har'a ammoo teekinooloojii wal qabatee kan geejjibaa eenyu yoo jenne jalqaba dagachuu hin qabnu dawweedha kan nutti argisiise harkaa qabu jaala keenya kabajamoo jaalmarroodha. Ka'ammootu beenzilli yookaan anniisaan baabura kanaa bakka inni deemuuf akka bakka deemu san gahuu fi humna isaa jaba kan yoomillee of duuba hin deebine ka bakka deemu san gahee hanga bakka deemu san gahuutti hin dhaabanne ka ta'u.